ay qabbalu bas maaniko itan dia daron sin jero raga wajin bareche wanda nu beta doctor wanda nu wali na somnerna wala salati dubachuni mi jenne wanto kokwati najalla tawte nagorsitas natimtas maslahakos na barbada miti yo sidide jide nangatu akati nangan jira sigale خلاص بقى انتم ديبدتي انا دي قوت جرا إسان أصوات ألان قلبي قبضو جراتي بيكيسا صوصوبدي قمّا سيفتي أما تنا سغلت أغانيمي تبرا أصو قمّا سني بونية إنو يادتا أنا أمالا شيكوتا وانبيكو والله إيسي بو نا والله أنا وانبيكو أما بونية سغلت أغيان هل كان يقويا وجهاثين Osoot alaan qalbii qabdu jiraattee ufitti qaqqabdee akka nama irraa bira taa'ee qara'uu gootee hoo'isitee qammasiifte. Na amana amee ijoolleen shamarranii waan kana dalagaa asirratti ibsa. Amma isii inala arguu fi dhagayuun tokkoo miti. Ichiidhaun sammuut ayyuut alqammasuma alballuum. Dho'in zamaan osoo takka wayii qaruutan jiraattee qammasiifte. Rasaasni irraan deebisu booniyyee miti ta qammasan san irraa. Rasaasni. Abiyyi Ahmad Ali biyyaati turte san Turkirra wanno diroonii fidatee dhufe irraan deebisu. Maal jettati booniyyee miti. Kana na aman dhalaan akkasi qalbii qabdu jiraannan sheeka kana dubartii yaaddu jiraannan shiggiree yeellam. Kabiraatu meeqasitti taphataa oola qammasiisi rabbi jechetteerumi tajaajila taate ati rabbi irraa argatta lubbuu sheeka kanaa baraari. Wallaahi dhuunateenno ani jibbaa namallee qabu ajandallee hin barbaadu gin የርሶ ማዳነት ማየት ብቻ ሳይሆን ማብላት ነው በቃ አመታ አርግሲፍቴ አከነት መራችቴ ተነራታ ፍራቹ ደንደቱ ተኛችፍቴ አመይታን ሙምኪን አርጉም ማላ ሂን አርጋኔሚ ዮ አርጋታኒ ሞቱ ሂን ደጋታን ሲቲ ማማክሳ ወይ ጃርሰቱ ነምቲ ቱዩ ጃርሰ ባላ ቀበቱሪ ባላዳ ኢጃሪን አርጉ ኢልካንን ቀብ ዳጌፈዳ ኡስታዝ ያዝ ጀላ ጅራታ Ijaan qabu ilkaan hin qabu jaartii qaba. Jaartiin tun guyyaa isaa jaarsaa kana masaytee deemtee itti kadhattee garbuu kadhatte kana galteeni ibiddarratti akooftee harkaan sukkuumtee afaan keessatti naqattee butuchitee itti tufti dhungataa. Laafiftee itti tufti. Akkasitti liqimsee lubbuu jiraatarte. Gaafa kaane isumaa ijaan qabne ilkaan hin qabne waan nyaatu hin qabne kana jaartiin jalaa duute. Booy kadhatan obsi jedhanii maal obsa jedhe ka du'e bar isii miti anaa jedhe anarraa duute jaartii miti haadha jedhe anarraa duute waa hunda kiyya jedhe fi motora jiruuf kiyyaa jedhe boo'ee namni hundi kadhate aanaa kadhate jiraachuu hin barbaadu jedhe obsi jedhanii wanni hundi kayre maafi. Rabbiin ta'isii caaltu sii kenna jaartiin deemtu jaartii biraattu dhufa obsi jedhanii lakki jedhe jaartiin akka isii hin dhuftu boo'ee wanti rabbi godhu hundi ka'ee maafi obsi jedhanii dide namni kun boo'e waan nama du'e deebisuu hin danda'u isiin duute min beetoo jira kaayoo jaartiin sirraa duutu min beetoon namaa kennama reedduu warra jaartiin isaa arsiittuuf beeka. Inshuraansii jechuudha afaan arsiititti afaan ammayyaatitti. Inshuraansii beeytamu bee. Mubaarak. Waa miyuutu barate. Mubaarak jechita inshuraansii beeyta? Inshuraansii nan beeka. Reedduu inshuraansii dhalaa kenna ka arsii kana qaba because gabbarri isaanii mileena waan ta'eef. Warra gabbarri mileenaa kana qaba. Inshuraansii jechuuni amma gaafa jaartiin teessirraa duute akka ilmoosii guddirtuuf obboleettii isii intala biraasii kennan kana jechuun nu biratti aadaadha afaan ammayyaatiin inshuraansii nu amma konkolaataan teessituun osoo caccabdeen inshuraansiin sii kafalaami akkas jechuudha. Galee warri biyya faranjii jirullee hin beeka inshuraansii. I think maqaa mumkin namichi sun arsii haa ta'uu niitiin isaa arsii haa taatuun beeku gizee keessummaan addaan galuuf deemtu min beetoo kennaniif. Inshuraansii tana jechuun warri kenneef tabiraa akka isa tajaajiltu kennaniif sigalee hin jira amma aadatti naannawa kenna kaartitti warri arsii guutuun hin beeka. Amma fakkeenyaaf rabbiin jaartiin yoo jaarsarraa duute
ta ijoollee sanitti dhiyaattu akka ijoolleen sun kophummaan itti dhagayamne kennaniif akkuma yoo jaarsi du'u obboleessi kee du'u jaartii isaa dhaaltu kana jechuusi galee min beetoo jedhama afaan ammayyaatitti immoo inshuraansii jedhama inshuraansii mootu warra gatiin isaa qaalittu qaba malee amma jaartiin dhiimoti miseenjara minaakitireen tuniin hin qabdu akkasitti dhugaa jettanii yaa isin warra inshuraansii qabu miti warra dhiimo miseenjara bootame kazaan inshuraansiitti tana itti heerumsiisan nafuudha tun yaa obboleessa kiyya birri ma samoonii sanka samoonii taaziyaatirra rabbi carraa tolchee fi mana seentee mere birri geggeessaattu jira shilingii fa sumunii fa duri warra duri akka ammaa kana birri 200 galee reefi namaa taaziyaallee yoo dhaqannatti fakkaate amma geggeessaan qaalootte jedhani sumunii walitti geggeessaa kennan tana fuutee gabayaadhaaf dhayxee qarfee beeyta ta garbuun shafaran gurdii yaaniin jira gaafa miidhan minaamin kun jiru gurdii lamaa shemattee galtee akooftee tumtee dhagaa irratti daayitee owwannoo gootee maal jettanii kana bachoo laaffiftee afaan keette amma waan gaaf dura tacaaltu rabbi sii kennaa obsii jaanini kadhatan san yaadate namichi kun argite ijaan argaan ture kana waan isin godhate bassoo gizeetiin afaan maan kan keettu hin turteeyyuu jedhe anillee ka gaafa soddaa welkaam mangistii kiyya soddaa gaarii enna ayye jedhe osoo gaafa obsi rabbiin tacaaltu sii kennaa jedhan san booyee uf miidhuu baadhe isin maanuu maaliif waggaan irra dheeraan irra turte maa daftee du'uu diddeere namichi seenee akkasanii beeyta rabbiin waa hunda kayrimaaf godha waa hunda kayrimaaf godha amma ustaaza kana argite rabbiin nama ofii jaalatu mokkoraa osoo amma isii tana hin arge karuuqnoo yaayyotu waan balee argite tokko haga bira geettee dhandhama isaa laaltu si mudda si guba numa hunda jaalatee amma nu keessa qorree keessa tare garuu amma osoo qaruute wayii biyya keessa jiraattee argaan qofti homaan godhu dhandhamii laali dhandhama jaalalaa jedhanii jala qabanii daabboo kana qammasee laalee na amani in dagata jechuudha maal godhaa duraanuu miidiyaarraa booyaa ture miseenjaraan mataa dhukkubsaa ture jedhee dagata yeroo so'al falmeen dhufne hin qalli Talli deebi'aa fudhannaa obsi jettee mee muhee ajii galchime muhee ajii nama jedhu galchi. Muhee maa waa diddibatu heddii Lakki ijoollee hiriyootaa bira jirti gara manaa karaa irra jira jetti. badhee keessa deemuu eegalteeyyuu mucaayii jaldaba rakkoo keessaan baafannee bara habiilti akka Lakki faamilii maatii bira jirti nama bira jirti waan taateef ijoollee bira deemti. Achi keessatti immoo silkii qabatanii deemu. Doktor Asli Taaqaallee jetti. Muhee lakkoofsa tokko barreessi gaa. Namni kun ajaan daa'ee jaalata reefi kana yoo hangitee daa'ima gudeedamtee san dhaga'u haa ta'u namni kuma takkaayyuu as hin jiru. Muhee lakkoofsa tokko barreessi. Koppilinki godha. Mucattii bareeda fidaa jira. Haati abbaa feetee kan hinaan jette diyaasbooraan qalbii qabdu kajaartii bareeda fuudhuu barbaaddu giiftii kenne. Na aldiin akkasan booda nama ani irraa bilbila kaasee malee tokkocharraan kaaftu mucattii. Haati naa kennite dheengadda gaafasiin Libiyaa jirtu. Doktora isinummaan abbaa barbaadanii kenna naan jette hin beektan.